Nagaa Waaqayyoo isiniif haa ta'u ijoollee. Kuni qophii sagantaa xaabitaa kan guyyaa gaafa sanbadduraa torbeetti viidiyoo tokko yuutiyuubii irraa isiniif kaa'udha. Baga nagaadhaan dhuftanii baga fayyaaf nagaatti Waaqayyo isin eegee. Egaa kuni barumsa keenya isa 9ffaadha. Waaqayyo nu gargaaree jennaani barumsa 8 kanaan dura yuutiyuubii irratti keenyee jirra. Deebitaniillee ilaaluu dandeessu, sagalee Waaqayyoo irraa barachuu dandeessu. Egaa inni kun barumsa keenya isa 9ffaati. Waaqayyo baay'ee waan nu gargaaraa jiruuf Waaqayyoon galateeffachuu, maqaa isaa eebbisuu barbaanna ganama kana. Egaa nu wajjiniin turaatii dammaqaatii sagalee Waaqayyoo dhaga'aa, hin eebbifamtu, waan haaraa barattu. Akka kanatti egaa nu wajjiniin tura. Waaqayyo sinaa eebbisuuti. Egaa ijoollee akkuma beekamu utuu sagantaa keenya hin jalqabiin dura Waaqayyoon olii wajjiniin kadhannaa. Kadhannaan keenya egaa kan dubbifamudha. Waan ijoollee taataniif kadhannaa waan baruu qabdaniif asirratti barreessineetu walii wajjiniin dubbisnee kadhannaa jechuudha. 1, 2, 3. Waaqayyoo qulqulluu sodaatamaa galatoomi. Tiksee keenya waan taateef eebbifami. Cubbuu keenya nuuf dhiisi. Sagalee kee nu barsiisi. Sagalee keetiin akka jiraannuu fi nu gargaari. Maqaa Gooftaa Yesuusiin si kadhanneerraatii. Ameen. Ijoollee egaa Waaqayyo kadhannaa keenya dhaga'eera. Sagalee kee nu barsiisittiin jenneerraa. Egaa Waaqayyo dhugaadhumaan nu barsiisaa. Anaaf isin garuu tasgabbiidhaan teenyee dhaggeeffachuun nurraa eegamaa jechuudha. Torbee darbee maal baranne ijoollee? Yoo ilaaltaniittu ta'e viidiyoo keenya yaadattu ta'a. Waaqayyo tiksee kootii jenneetu macaafa faarfannaa boqonnaa 23 irraa walii wajjiniin baranne. Egaa barumsa kana yeroo baranne Waaqayyo tiksee kootii jennee yeroo baranne Waaqayyo gara boqonnaatti, gara nagaatti akka inni nama geessu walii wajjiniin barannee turre. Akkasumas immoo Waaqayyo waan jireenya keenyaaf barbaachisu hundumaa akka inni nuuf kennullee walii wajjiniin barannee turre. Dabalataan immoo yoo waan hamaan nutti dhufellee Waaqayyo akka inni keessa nu dabarsu, akka inni nu gargaaru, tiksee keenya akka inni ta'e walii wajjiniin barannee turre. Barumsa sanatti eebbifamtaniittu jedheen yaada. Egaa yoo rakkinni wayii waan sin yaaddeessu immoo sinitti dhufe Waaqayyo tiksee kooti jettanii itti himtanii waan sanatti mo'ichaan akkasiin keessa dabartan immoo abdii guddaan qaba. Sababiinsaa kan nuun sagalee Waaqayyoo barannu gaafa karaa keenya irratti, jireenya keenya irratti waan nutti dhufu sagalee Waaqayyootiin jajjabaannee keessa darbuuf waan ta'eefi jechuudha. Egaa har'a immoo Waaqayyo nu gargaaree jennaan barumsa haaraa fidannee dhufneerraa. Dammaqaatii dhaggeeffadhaa, amma wajjin baranna. Mata dureen keenya har'aa Yesuus irraa barannaa kan jedhudha. Yookiin immoo Yesuus barsiisaa gaariidha jennee baranna. Yesuus barsiisaa gaariidha jennee baranna. Egaa luqqisiin keenya immoo kan inni argamu Wangeela Maatiyos boqonnaa 11 lakkoofsa 29 irratti argama. Akkas jedha maqaa Yesuusiin nan dubbisa. Waanjoo koo fudhaatii baadhaa, anarraas baraa. Anoo garraamiidha, kanan gad of deebiseesi. Boqonnaa lubbuu keessanii in argattu jedha. Irra deebi'u ijoollee. Waanjoo koo fudhaatii baadhaa, anarraas baraa. Anoo garraamiidha, kanan gad of deebiseesi. Boqonnaa lubbuu keessanii fi in argattu jedha. Ijoollee jaalala Waaqayyootiin inni isin kadhadhaa. Mee isin immoo takkaa dubbisaa barumsa kana. Luqqisii kana dhiifama. Waaqayyo sinaa eebbisu ijoollee. Egaa luqqisii kanarratti hundoofneetu har'a sagalee Waaqayyoo barannaa. Akkuma argitan gaa kana kan dubbate Gooftaa Yesuusidha. Maal nuun jedhe Yesuusii? Anarraa baraa jedhe. Anarraa baraa jedhe. Kana jechuun Yesuus barsiisaa gaariidha jechuudha. Waanjoo koo fudhaatii baadhaa isa jedhu barumsa adda biraa gooneetu waanjoo Kiristoos jechuun maal jechuudha jenneetu walii wajjiniin gara fuulduraatti baranna. Har'a garuu kan nuun ilaallu isa Yesuus anarraa baraa, anoo garraamiidha, kanan gad of deebiseesidha.
boqonnaa lubbuu keessaniif hin argattu isanni jedhe walii wajjiniin baranna har'a. Egaa gooftaa Yesuus maal nuun jedhee har'a anarraati baradhaa nuun jedhee jechuudha. Namni Yesuus irraa immoo barate maal argataa? Boqonnaa lubbuu isaatiif argataa jechuudha. Yesuus immoo barsiisaa akkamiiti? Garraamii fi gad of deebisaadha. Baay'ee namatti tola ijoollee. Maqaan gooftaa Yesuus bara baraan haa eebbifamu. Egaa barumsuma keenya kana jalqabuudhaa fi barumsi maal inni ijoollee? Barumsa yeroo jennu maal jechuudha barumsi? Mee maal inni barumsi isiniif? Egaa barumsa jechuun akkaataa itti odeeffannoo haaraa, dandeettii haaraa yookiin immoo adeemsa haaraa akkaataa ittiin barannudha. Barumsa yeroo jennu yeroo baay'ee kan nuyi yaadnu waa'ee mana barumsaati. Mana barumsaa yeroo dhaqnu odeeffannoo haaraa barannaa, dandeettii haaraa barannaa, adeemsa haaraa barannaa dhugaadha. Garuu barumsi mana barumsaa duwwaadhaa argama miti. Barumsi naannoo keenya iddoo baay'eedhaa argama. Walii wajjiniin ilaaluuf jenna. Garuu gabaabaadhumatti barumsi maalidha isa jedhuuf akkaataa itti odeeffannoo haaraa argannudha. Fakkeenyaaf yeroo mana barumsaa dhaqnu waa'ee fayyaa keenya waan haaraa barachuu dandeenya, waa'ee saayinsii waan haaraa barachuu dandeenya. Barumsa jechuun tokko odeeffannoo haaraa argachuudha jechuudha. Lammaffaan immoo barumsa jechuun dandeettii haaraa argachuu jechuudha. Fakkeenyaaf yoo waldaa kiristaanaa dhaqxanii akkaataa itti muuziqaa faarfannaaf taphattan yoo barattanii kun barumsadha. Isa booda dandeettii haaraa argattu jechuudha. Adda biraan immoo egaa yeroo barumsa barannu adeemsa haaraa baranna. Adeemsa haaraa akkaataa jireenya keenyatti jiraannu, akkaataa itti jireenya keenya deddeebinu adeemsa haaraa nu barsiisaa jechuudha barumsi. Fakkeenyaaf yoo waldaa kiristaanaa keessatti gaafa dhaqnu warri waldaa ijoollee haadhaaf abbaa keessaniif abboomamaa jedhanii yoo nu barsiisanii egaa haadhaaf abbaa keenyaaf abboomamuu jalqabna. Kun adeemsa haaraadha jechuudha. Kanaaf ijoollee barumsi isan asirratti dubbadhe duwwaa miti bal'aadha. Garuu akkuma umrii keessaniif ta'utti barumsi akkaataa itti odeeffannoo haaraa, dandeettii haaraa fi adeemsa haaraa ittiin barannudha. Barsiisota yookiin namoota waa nu barsiisanii meeqa qabna? Ijoollee barsiisota meeqa qabdu yookiin nama meeqarraa waa bartu? Namoota waa isin barsiisan meeqa qabdu? Mee lamaan tokko yaadaa ariifadhaati. Tole ijoollee tokko mana barumsaa akkasiin jettan abdii guddaan qabaa. Egaa barsiisota yookiin namoota waa nu barsiisan meeqa qabnaa isa jedhuu fi baay'eedha. Baay'ee qabna barumsa iddoo baay'eedhaa arganna. Isaan keessaa garuu warra ijoo walii wajjiniin ilaalla har'a. Yeroon kana sin barsiisu maal sagalee waaqayyoon dubbattu jechuu dandeessu. Garuu barumsi kun kan inni adeemaa jiru karuma barumsa keenya har'aa gara luqqisii dubbifanne sanaa gara isa gooftaan Yesuus anarraa baraa jedhe sanaa adeemaa. Hin sodaatinaa ijoollee. Egaa barsiisoti yookiin namni nu waa irraa barannu tokkoffaan mana barumsaa irraan baranna. Mana barumsaatti barsiisota keenya, hiriyoota keenya irraa waan baay'ee baranna. Lammaffaan maatii keenya irraa waan baay'ee baranna. Keessumaa maatii keenya irraa waan baay'ee baranna ijoollee. Barumsa jedhanii taa'anii nu barsiisuu dhiisuu danda'u. Garuu ijoollummaa keenyaa kaasnee haadha keenyaaf abbaa keenya, obbolaa keenya ilaalaa waan guddannuuf utuu hin beekiin isaanirraa barumsa baay'ee fudhanna. Fakkeenyaaf ani harmee koorraa hiyyeessaaf gadduu baay'een baradhe. Fakkeenyaaf ani isinitti hima. Manuma keenya keessa yeroon jiraadhu isheen na barsiistee taa'ii dhaga'inaan jetteetu hin ta'in waan isheen gooturraa ka'een nama harka qalleeyyiidhaaf gadduu irraa baradheera. Fakkeenyaaf ani isinitti hima ijoollee. Adda biraan hawaasarraa waan baay'ee baranna. Aadaan keenya hawaasa keessa jira. Fakkeenyaaf ijoollee yeroo namni du'u maal akka godhamu hawaasa keenyarraa baranna. Yeroo namni heerumu, yeroo namni dhukkubsatu
yeroo namni dhalatu waan godhamu hundumtuu aadaadha. Hawaasa keenyarraa barannaa jechuudha. Argitanii ijoollee. Barumsa iddoo baay'eedhaa akka nuun argannu argitanii. Adda biraan hiriyooti keenya waan gaariis ta'uu tarii immoo waan yaraallee nu barsiisuu danda'u. Hiriyoota keenyarraas barumsa baay'ee argannaa jechuudha. Isin immoo hiriyoota gaarii waan qabdaniif kan keessan hiriyoonni waan gaarii warra nu barsiisan akka isaan ta'an abdii guddaan qaba. Adda biraan inni diimaadhaan barreeffamee jiru waldaa kiristaanaarraa yookiin immoo macaafa qulqulluurraa yookiin gooftaa Yesuus irraa immoo barumsa hin baranna. Kana dhagaa gooftaan Yesuus bara biyya lafaa keessa ture sanatti maal jedhee anarraatii baraa nun jedhe. Wantooti nuti irraa barannu baay'ee nutu jiranii anarraatii baraa nun jedhe gooftaan Yesuus. Egaa ijoollee yeroon akkas jedhu mana barumsaa irraa barachuu hin qabnu jechuu dandeessu. Maatii keenya irraa barachuu hin qabnu jechuu dandeessu. Lakki ijoollee manni barumsaa barbaachisaadha. Maatii keenyarraa, hawaasa keenyarraa, hiriyoota keenyarraa immoo waan gaarii barachuun barbaachisaadha. Garuu Yesuusiin immoo akka barsiisaa hangafaatti ilaaluu qabna jechuudha malee hundumti kunuu nu barbaachisaa Waaqayyootis immoo nuuniif kenne. Egaa keessaa baasnee amma kan nuun ilaallu Yesuusiin ilaalla akka barsiisaa tokkootti waa'ee Yesuus yookiin immoo waa'ee sagalee Waaqayyoo walii wajjiniin ilaalla. Egaa akkuma isinitti himee wantooti ani asirratti tarreesse kuni wantoota nuun odeeffannoo haaraa, dandeettii haaraa fi adeemsa haaraa irraa barannudha. Tarii ijoollee isin gooftaa Yesuusiin akkamittiin dhageenya yookiin immoo akkamittiin Yesuus irraa barraa? Yesuus nu bukkee hin jiru, hawaasa keenya keessa hin jiraatu illee jechuu dandeessu ta'a. Ijoollee waan taataniif egaa gooftaa Yesuus irraa kan nuun barannu macaafa qulqulluu dubbisuudhaan yookiin macaafa qulqulluu barachuu irraadha. Yeroo darbe barumsa keenya isa jalqabaa irratti kutaa tokkoffaa irratti walii wajjiniin ilaallee turre namni waa'ee gooftaa Yesuus barachuuf, Yesuus irraa barachuuf, Waaqayyo Abbaarraa hafuura qulqulluu irraa barachuuf macaafuma qulqulluu dubbisuutu irraa eegama yookiin macaafa qulqulluu barachuu. Egaa barsiisota adda addaan isinitti hime yookiin immoo burqaa odeeffannoo, burqaa barumsaa baay'ee walii wajjiniin ilaalleerra. Amma kan nuun ilaallu gooftaa Yesuusiin maaltu barsiisaa addaa godhee jenneetu walii wajjiniin ilaalla. Yesuus barsiisaa addaati ijoollee. Barsiisaa mana barumsaatti qabnaa, harmeen keenya, abbaan keenya, obbolaan keenya barsiisota keenyadha. Ollaan keenyas utuma nuti yaadiin barsiisota keenyadha waan baay'ee irraa barannaa. Egaa warra kana hundumaa keessaa gooftaa Yesuusiin maaltu adda godhee jenneetu walii wajjiniin ilaalla. Yesuus addadha jettanii yaaddu? Yesuus barsiisaa addaati? Yoo barsiisaa addaati ta'e immoo maaltu adda isa godha ijoollee? Kana beektu? Mee waan tokko yookiin waan lama natti himaa. Tole ijoollee akkasiin sababii tokko yookiin lama dubbattan abdii guddaan qabaa. Egaa Yesuusiin wanti barsiisaa addaa isa godhu maalinni? Yesuus waggaa 3 duwwaadhaaf biyya lafaa irratti barsiise, garuu biyya lafaa geeddareetu adeeme. Fakkeenyaaf isinittiin himaa barsiisonni tokko waggaa 50 barsiisuu, kaan waggaa 60 barsiisuu, kaan waggaa 20 barsiisuu. Barumsi mana barumsaatti illee yeroo hundumaa barsiifama. Garuu gooftaa Yesuusiin wanti adda godhu tokko, gooftaan Yesuus yeroo dheeraaf hin barsiisne, waggaa 3 fi ji'a murtaa'e duwwaaf biyya lafaa irratti barsiise. Yeroo barsiise kanatti garuu biyya lafaa geeddareetu adeeme. Egaa geeddarumsi yeroo sana waggaa 2000 olii dura geeddarumsi ta'e suni har'as jireenya koo, jireenya keessan keessaa fi biyya lafaa keessatti mul'ata jechuudha. Kana jechuun barsiisi gooftaan Yesuus hin geeddaramne,
Yeroo sana barsiisee har'as jira, biyya lafaa garuu geeddareera. Egaa Yesuusiin maaltu barsiisaa addaa immoo isa godhaa yoo jennee ilaalle, tokkoffaan dubbiin Yesuus yeroo hundumaa dhugaadha. Yesuus yeroo dubbatu dhugaa nu barsiisa. Dhugaa sana jaallachuun dandeenya. Dhugaan sun nu quuquus danda'a. Garuu yeroo hundumaa Gooftaan Yesuus dhugaa nama barsiisa. Inni dhugaadhas, dhugaas nama barsiisa Gooftaan Yesuus. Adda biraan immoo dubbiin Yesuus nama barsiisu gara jireenya bara baraatti nama geessa. Ijoollee wanti nuuni namootarraa barannu gara jireenya bara baraatti nu geessuu dhiisuu danda'a yoo sagalee Waaqayyoo nu barsiisu ta'e malee. Yoo sagalee Waaqayyoo, sagalee Yesuus nu barsiisan gara jireenyaatti nu geessa. Ganaanachi barumsi kaan gara jireenya bara baraatti nu geessu. Garuu dubbiin Yesuus inni sagalee Waaqayyoo keessatti barreeffamee jiru gara jireenya bara baraatti nu geessaa jechuudha. Adda biraa immoo Gooftaan Yesuus adeemsa haaraa akkaataatti Waaqayyoo fi jiraannullee nu barsiisa. Gooftaan Yesuus barumsa isaa keessatti waan baay'ee nu barsiiseetu araara walii godhaa, Waaqayyoof jiraadhaa jedhee nu barsiiseera. Kanaaf Yesuus barumsi isaa akkaataatti Waaqayyoo fi jiraannu nu barsiisa jechuudha. Egaa dubbiin Yesuus jireenya qulqullummaa nu barsiisa. Akkaataa nuun itti qulqulloofnee waan yaraa dhiisnee Waaqayyoof itti jiraannu nu barsiisa. Adda biraan immoo dubbiin Gooftaa Yesuus boqonnaa namaaf kenna. Yoo dhageenye ittiin adeemne dubbiin Gooftaa Yesuus boqonnaa nuuniif kenna. Yaadattu yoo ta'e ijoollee yeroo sila luqqisii dubbifannee Yesuus maal jedhee, anarraa bara angarraamiidha, an kan gad of deebisedha, lubbuu keessaniif immoo boqonnaa hin argattu nuun jedhe. Egaa namni Gooftaa Yesuus irraa baree boqonnaa argataa jechuudha. Adda biraa immoo Yesuus ofii isaatii fi dura bu'eetu waan barsiisu gochaa nu barsiise. Yesuusin hatiinaa yeroo jedhu inni tasuma hatee hin beeku, hin sobiinaa yeroo jedhu inni sobee hin beeku, nama hin jibbiinaa yeroo jedhu nama jibbee hin beeku tasuma. Qulqulluu ta'ee fakkeenya gaarii nuuf ta'eetu Yesuus nu barsiise jechuudha. Kanaaf dhugaadhumaan Yesuus barsiisa. Dabalataan Yesuusiin maaltu barsiisaa addaa godhasa jedhuuf, Yesuus barsiisaa mudaa hin qabnedha, qulqulluudha. Yesuus immoo hundumaa beeka. Fakkeenyaaf barsiisaa yuunivarsiitii keessa barsiisu tokko gaafattanii kan inni beeku waan xiqqoodha. Kaan garuu hin beeku. Gooftaan Yesuus garuu waan hundumaa beeka. Kanaaf Yesuus barsiisaa addaati. Inni qulqulluudha. Akkuma immoo sila sagalee Waaqayyoo keessatti dubbifanne inni garraamiidha. Inni gad of deebisaadha. Kanaaf Yesuus barsiisaa gaariidha. Barsiisaa caaluudha. Barumsi inni waggaa 3 fi ji'a murtaa'eef biyya lafaa irratti barsiise immoo biyya lafaa geeddareetu darbee jechuudha. Kanaaf ijoollee barsiisota adda addaa ilaalleerraa, maal akka isaan godhan, maal akka isaan nama barsiisan ilaalleerraa. Kana hundumaa yeroo ilaaltan barsiisaa isa kamtu gaariidha? Eeyyee, Yesuustu barsiisaa gaariidha akkasiin jettan abdii guddaan qaba. Kanaaf anaaf isinii barattoota isaa ta'uu qabna. Isarraa barachuu qabna. Isarraa barannee yoo isa dhageenye lubbuu keenyaaf immoo boqonnaa arganna. Jireenya keenyaaf shaakalli nuun barumsa har'aarraa fudhannu maalinni? Tokkoffaan Yesuus barsiisaa gaariidha. Barsiisaa barsiisota hundumaa caaludha. Tokko. Inni lammaffaa immoo namni Yesuus irraa barate jireenya bara baraan argata, boqonnaa hin argata, nagaa hin argata, gammachuu hin argata, fayyina hin argata, waan gaarii waan ta'e baay'ee argata jechuudha. Kanaaf ijoollee waan ani isin gorsu Yesuus irraa yeroo hundumaa baradhaa. Barattoota Yesuus ta'a. Anis Waaqayyoo hamma na gargaaretti barattoota
argattuu Gooftaa Yesuusin ta'a. Yeroon isarraa baradhu immoo inni jireenya naa kennaa, boqonnaa naa kennaa, na fayyisa. Kanaaf Gooftaan Yesuus barsiisaa barsiisota hundumaa caaludha. Ameen. Tole ijoollee faarfannaa kanan isinii faarfadhaa. Walii wajjiniin faarfannaa. Waaqayyoon immoo nuu kadhadhaa. Waaqayyoo akka haala nuu mijeessuuf muuziqaatti goonee bareechannee akka dhiyeeffannutti Waaqayyo akka nu gargaaruuf Waaqayyoon nu kadhadhaa. Waaqayyo kadhannaa keessan hin dhaga'a. Ta'es garuu muuziqaa maleeyyuu sagalee Waaqayyoo jiraataadha. Dhaggeeffadhaa qalbiidha. Anarraa baradhaan barsiisaa gaariidha. Jireenya kootiinis gad of deebisaadha. Anarraa baradhaan barsiisaa gaariidha. Jireenya kootiinis ani garraamiidha. Jedhee nutti hime Yesuus Gooftaan keenya. Isarraa barannee dubbii isaa dhageenya. Jedhee nutti hime Yesuus Gooftaan keenya. Isarraa barannee dubbii isaa dhageenya. Anarraa baradhaan barsiisaa gaariidha. Jireenya argattu dubbiin koos dhugaadha. Anarraa baradhaan barsiisaa gaariidha. Lubbuu keessaniifis boqonnaa argadha. Jedhee nutti hime Yesuus Gooftaan keenya. Isarraa barannee dubbii isaa dhageenya. Jedhee nutti hime Yesuus Gooftaan keenya. Isarraa barannee dubbii isaa dhageenya. Anarraa baradhaan barsiisaa gaariidha. Jireenya kootiinis gad of deebisaadha. Anarraa baradhaan barsiisaa gaariidha. Jireenya kootiinis ani garraamiidha. Jedhee nutti hime Yesuus Gooftaan keenya. Isarraa barannee dubbii isaa dhageenya. Jedhee nutti hime Yesuus Gooftaan keenya. Isarraa barannee dubbii isaa dhageenya. Anarraa baradhaan barsiisaa gaariidha. Jireenya argattu dubbiin koo dhugaadha. Anarraa baradhaan barsiisaa gaariidha. Lubbuu keessaniifis boqonnaa argadha. Jedhee nutti hime Yesuus Gooftaan keenya. Isarraa barannee dubbii isaa dhageenya. Jedhee nutti hime Yesuus Gooftaan keenya. Isarraa barannee dubbii isaa dhageenya. Ijoollee waan na dhaggeeffattanii fi Waaqayyoo isin haa eebbisu. Egaa faarfannaan an qabu kanumadha. Egaa ijoollee waan nu wajjiniin turtaniif Waaqayyoo baay'isee isin haa eebbisu. Kadhannaa Gooftaan Yesuus nu barsiise walii wajjiniin kadhanneetu sagantaa keenya raawwanna. Yaa Abbaa keenya Waaqarra kan jiraattu, maqaan kee haa qulqullaa'u, mootummaan kee haa dhufu, jaalalli kee Waaqarratti akka ta'e akkasumas lafarratti haa ta'u. Kan nu ga'u biddeen keenya har'aa nuuf kenni, yakkaa keenya nuuf dhiisi. Nutis warra nu yakkaniif akka dhiisnu oromsatti nu hin galchiin, hamaa nu oolchi malee. Mootummaan kan keetiyoo, humnis galannis bara baraan. Ameen. Waaqayyo isin haa eebbisu ijoollee. Waan tasgabbooftanii nu dhaggeeffattaniif sagantaa kanarraa waa barattaniittu, waa hubattaniittu jennee yaannaa. Waaqayyo immoo sagalee isaa kana keessa goree jireenya keessan keessatti akka inni waa godhu hin amannaa. Egaa har'aaf barumsi nuti qabnu kanumadha. Torbee har'aa immoo gaafa sanbadduraa yoo Waaqayyo jedhee nu gargaaree barumsa adda biraa isiniif fidanneetu dhiyaanna. Barumsi torbee dhufu barannu
Namoota Gooftaan Yesuus barsiise keessaa namicha Niqoodimoos jedhamu tokko fidannee dhiyaanna. Egaa Yesuus barsiisaa gaariidha jenneerraa akkamitti akka inni namoota barsiise walii wajjiniin ilaallaa jechuudha. Ammasitti nagaa Waaqayyoo keessa jiraadhaa. Waaqayyo sinaa eebbisu nagaadhaan tura.